rabbi rahmatakeeti kan hin abdadhu obboleessa islaamaa eessa barbaadadhu kan hin arga gootiin arga isaa qabadhu kan hin rakkoo uummataa wajjin mari'adhu kan hin rakkina isaa wajjin hin rakkadhu kan hin gammachuu. Akkuma warra biyyaa kanaa hojjetti Habibaan maaf Habibaan subscribe nuuf hin gootu Habibaan waan naan jettu namoonni tokko tokko laa dhiifama. Assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh. Jirtu fayyaa keessanii naguma hordoftoonni Habibaa tuubii waan jalatti argamtanu akkam jirtu nagaa keessanii miti anis nagaa kiyya isiniin jedha galata rabbi. Hadhamaa fannu fiseetanii yeroo baay'ee ijoollee shamarranii biyya arabaa teessee yeroo waan argite jechuudha. Biyya keessatti yeroo waa ijaartu, biyya keessatti yeroo waa hojjettu, biyya keessatti yeroo wantoota adda addaa jechuudha shamarranii yeroo hojjettu wama siin teessee jira mitiire teessee jechuudha. Akkuma warra biyyaa kanatti nyaattee dhugdee aara galfattee hojjettee ergitu wayitti fakkaata. Garuu ijoolleen biyya arabaa teessee nyaattee dhugdee aara galfattee osoo hin taane bakkee kan argaa jirtu natti fakkaata. Bakkee isin argitan kun oydiidha jechuun akka afaan arabiitti hoosh jedhamu natti fakkaata. Garuu oydiidha. Akka biyya keenyaatti egaa kun mana lama mana sadii yookiin mana tokko bareedaa isaa ijaara. Kaarimeetira meeqa ta'a? Waan akka kana guyyuurraa miicitee, guyyuurraa xaragdee, guyyuurraa hojjettee kan immoo jechuudha makiinaallee kan miicisiisan jiru. Kana malee immoo jechuudha nyaata hojjettee waan meeqa gooteetu iyyuu maallaqa isii gara biyyaatti faamilii isiitti illee haadhaaf abbaattis haa ta'u obbolaattis ergiti ni galee. Garuu yeroo maallaqni galee biyya ga'u waanuma isheen teessee lokasii walirra buufattee teessee maallaqa kana ergitu wayi namatti fakkaata. Dhiifama qilleensitti kosee jeequun dhiisu bakkeedha. Waa takka waraabamanii dhuguma rabbiin isinitti hima. Yeroo nuti akka kanatti danfa keenya xuruuffannee erginu waanuma nuti jechuudha. Aara galfannee teenyu wayii fakkaatamti laa. Kuni karaa bakkee karaa dubartootaati. Garri nama isinitti agarsiise immoo kan dhiiraati. Manni kun baay'ee guddata. Mana akka kana guddatu keessa hojjanna. Tarii kan nama biraamoo kan kana caalutu jira jechuudha. Isin galee mee kottaa waliin mana saddaana har'a. Waan isin ajaa'ibu ganaa mana akka malee jechuudha erga baatii meeqaatii namni keessa jiru as adda ufan deema. Obboleewwan koo tokko tokko subscribe naaf godhii jettanii natti himattanii yeroon isiniif gochuu baadhee baay'ee tokko natti dallantu. Habibaan maal hojjetti yookiin immoo Habibaan sobduudha, maatii nuuf hin taatu, akkaawuntii baay'een qaba jetti garuu nu sobdii naan jettu. Dhugaa rabbii dubbachuu fi an sobuu miti. Manni koollee akkuma isinitti agarsiise baay'ee guddaadha. Keessa moodoon isinitti agarsiise dhugaa rabbii baay'ee tokko guddaadha. Garuu keessa namatu jira. Kanaaf naaf hin eeyyamamu jechuudha ol galuun isinii galee. Kanaaf akkan itti Ramadaan kana keessa fa'i nyaata hojjechaa nyaatallee kan hojjetu anumaadha. Nyaata hojjetaa akka kanatti tsidaatii kana godhaa isiniif maatii ta'uu hin qaqqabne. Kanaaf obboleewwan koo warri Habibaa maatii naaf ta'ii jettanii kaatanii ammaatii isiniif ta'uu baadhee jechuudha. Dhabee hojiin illee xiqqoo isin rakkisee naan maatii ta'uu baadhabee Ramadaana booda akka maatii isiniif ta'u akkanii waan barbaachisu hundayyuu isiniif godhu abdii guutuun qaba. Kanaaf egaa obboleewwan koo dubartii biyya arabaa keessa hojjettee isiniif warri biyyaallee jechuudha. Warri illee jaalalleen keessan dhuguma rabbiin isinitti magaarra jaalalleen keessan maallaqa isinii ergitee yookiin immoo haati warraan keessanii maallaqa isinii ergitee jennaan maallaqa isii sana mana farsootti, mana shiishaatti, mana qumaaraatti, mana dhugaatii adda addaatti yookiin immoo waanuma hin bareennetti maallaqa isii fixxanu jechuudha. Dubartiin biyya arabaa akka qalditti miti kan isheen maallaqa ergitu.
Isinii galee dubartiin biyya Arabaa jechuudha. Danfasii xuruurfattee sa'aatii 18 sa'aatii 16 hojjetteetu iyyuu maallaqa isinitti ergiti. Tarii jira tokko kan rabbiin isiidhaaf laaffise sa'aatii muraasa qofa hojjechuu dandeessi. Garuu kan immoo sa'aatii dheeraa hojjettu baay'eetu jirti jechuudha. Amma fakkeenyaaf ani yeroo soomaa kana sa'aatii meeqattiin ka'a? Sa'aatii 6 ka'a. Sa'aatii 6 akka biyya keenyaa jechuudha. Sa'aatii 6 akka biyya keenyaatti ka'ee hanga halkan guutuu guyyaa guutuu hojjetaa bulee halkan guutuu hojjetaa bulee hanga azaaniin fajrii azanamee salaatee sa'aatii 11 akka biyya keenyaatti mataa gadi kaa'adha. Yoo naqabe rafe, yoo naqabuu dide kun mirga jaraatii miti jechuun dhimma jaraatii miti jechuudha. Rafee rafuu baadhee sa'aatii jiraatti. Sa'aatii naaf kennamitti dirqaman kaachuudha. Isinii galee kummaa inni akka kanatti hojjette yeroo isheen isiniif ergitu waanuma isiin bakka taphattu way isinitti fakkaatamtire. Kanaaf obboleewwan koo danfa waliitti illee taphatinaa isiniin jechuun barbaada. Danfa waliitti taphachuun uumaa birattis nama gaafachiisa waan ta'eef isinis warri shamarranii jechuudha. Akka kanatti danfitanii tarii akka kanatti hojiin keessan baay'ee ta'uu dhiisuun hin mala. Haa ta'u malee garuu jira tokko kan kanarra mo'anarra yookiin sa'aatii amma ta'e hojjedhee fan akkas jedhaa jira miti. Kan immoo kanarra jechuudha. Sa'aatii dheeraa kan sa'aatii 20 fayyaa hojjettutu jirti. Isinis warri shamarranii jechuudha. Sa'aatii 20 fayyaa hojjettanii danfa keessan nama biraatti ergitanii kaatanii bor immoo ebeluu na nyaatee jettanii meediyaarra baatanii hin boo'ina. Oromoon safuu qaba. Gaafa biyyaa baanu nuti jaalala dhabnee miti kan nuti biyyaa baane. Jaalala rakkanneeti miti. Ganaan kana hunda tartiibatti godha. Waan isin ajaa'ibu kana hunda isaa jechuudha. Siichin tartiibatti godhee atsadda'ee qulqulleessa jechuudha. Nuti gaafa biyyaa baanu haatiif abbaan keenya gaafa biyyaa nu baasanu nyaataaf dhugaatii dhabneeti miti. Garuu dhaqaa hojjedhaa jijjiiramaa of jijjiiraa nu jijjiiraa jedhaniitu biyyaa nu baasani miti. Akkuma kana nutis jechuudha hojjennee jijjiiramnee waan biyyaa baaneef godhuu qabna malee nama gandaa qallabnee yookiin immoo namaaf kenninee kaanee booda sooshaal miidiyaa kanarratti baanee boo'uun qabnu. Dhiira Oromoo dubartii Oromoo taane jaalalaaf jecha yeroo boonyu maallaqni keenya nyaatame jennee yeroo boonyu xiqqoosi namatti ulfaata. Maaliifan kana jedhe seetanii yeroo ammaa kana akkuma isin hundinuyyuu argaa jirtanu miidiyaa kanarratti kan ba'e boo'u nama afaan Oromoo dubbatu warra guddeessa. Maallaqa kuma hammana nyaatamee doolaara hammana nyaatamee riyaala hammana nyaatamee yuuroo hammana nyaatamee akkasitti yookiin immoo diinaara hagana nyaatamee jedhameetu jechuudha. Kun immoo nurraan bareedu hamma yoomiitti kun hojiin koo tarii isinitti xiqqoo fakkaachuun hin danda'a. Kan ana caalatitti danfa keessan xuruurfattanii hojjechaa jirtanu maaliif orma nyaachistu? Maaliif nama nyaachistu? Maaliif danfa kan keessaa walitti qabattanii qucummi godhattanii inni baankii qabu baankii isaatti inni baankii hin qabne immoo jechuudha ofii isaatiif of biratti walitti qabatee yookiin immoo nama amanu biratti walitti qabanne maaf furannee hin gallu? Maaf orma nyaachifna? Maaliif ormi nu nyaata? Jaalallee dhabnee biyyaa baane lakkii. Eeruma dhabneetu kan biyyaa baane lakkii. Wanti tokko dhabnee miti kan nuti biyyaa baane. Kan nuti biyyaa baane maallaqa dhabneetu. Kanaaf karaa ittiin maallaqa sana arganne gara biyya keenya gallu gochuu qabna malee jaalalatu irraa naqabee kanatu irraa naqabee jennee nyaachisuu hin qabnu. Osoo nuti maallaqa jarri fakkeenyaaf Itoophiyaa taa'etu kan nu jaallatu yoo ta'e osoo nuti maallaqa kennuufii baanne jaalala nuuf qabu sanan dhiisa jechuudha. Kanaaf obboleewwan koo of ilaaluun bareedduudha. Of gaafachuun bareedduudha jedheetu yaada. Egaan mana kana qulqulleessee xumuree walitti deebina. Hangasittu turtii gaarii. Egaan obboleewwan koo walitti deebinee jirra. Kun akkuma isin argitanuu bakki kun silaa waan namni keessa jiruun fakkaatu. Garuu amma immoo akkuma akkasaatti iyyuu sirreeffamee qulqulleeffameera. Kun isinitti mul'ata yaada. Sila bakka kana akkam isinitti fakkaataa ture? Sila kun keessi uffata qaba ture.
wantoota baay'eedha garuu ammoo sirraa'eera. Maaliif ennaanii akkuma akkasaatti jechuudha. Egaa yeroo ayyaanni dhufe namni kamiyyuu waan qabu sirreeffata. Uummanni kunis tarii bitachuutti dandeettii hin qabanu ta'uun hin mala uummata manguddoota garuu waanuma qabanu jechuudha. Keessummaan jara yeroo dhufeef itti gammadanii akka ta'an jechuudha. Kifiloonni baay'eetu jiru kan akka kanatti asaddaamanii wanta ergasii keessa jiru kototni adda addaa jechuudha. Keessaa guurameetuyyuu bakka biraa geeffama. Maaliif ennaanii keessummaa yeroo dhufu kifilii akka kanaa afur wayitu jira yookiin yoo keessummaa baay'een dhufe kifilii 6tu jira kan ergasii cufamee taa'u jechuudha. Kan ijoolleen kan keessaa eerumanii kan keessaa fuudhan jechuudha. Yoo keessummaan baay'een hin dhufne immoo kifiluma 3-4tu banama. Garuu an kan hin qulqulleessee kifilii ergasii cufamee taa'u kifilii 8. Kifiliin 8 kun ergasii kanaan dura torbee keessa guyyaa 2 asaddaama ture. Garuu waan akka doolaabaa wantoota akkasiitti hin bu'amu ture. Inuma asaddaamee uffanni achumatti tartiiba godhame yookiin immoo dachaafamee lafa kaa'ama ture. Hadha garuu waan keessa jiru keessaa guuramee ginjaa yookiin immoo maal jedhama gombisaa jedhama fakkaata. Gombisaan garuu kan midhaaniiti akka naannoo keenyaatti jarri asitti musta'uudha jedhu isatti guuramee yookiin makzana isa jedhamu sanatti guuramee jechuudha. Achi gaafa keessummaan galee jedhe immoo ammas inni barbaachisu itti deebi'a inni hin barbaachifne immoo achuma ta'a. Waan isin ajaa'ibu namni biyya kana yookiin namni abbaan qabeenyaa yeroo akkas waggaadhaan ayyaanni dhufu waan waggaa kana bitu fakkeenyaaf waggaa ramadaana kana waan bite gadi baasee gateetuyyuu ammas isattaanu gaafa dhufu waggaan sattaanu gaafa dhufu addisii galcha ture. Garuu warri mana kanaa immoo tariitii huyni jara addisii bituu hin danda'u ta'uun hin mala. Egaa rabbiin qofa beeka. Garuu jarri immoo isuma qabanu isuma ergasii qabanu asaddaatanii asadda'ii qulqulleessi jennaan hin qulqulleessaan jira. Amma torbaan ga'eera erga waan akkasii qulqulleessuu jammare. Garuu waraabuuf carraan arganne akka adda yookaan carraa ta'e na biraa suuqii deemanii ijoollee guurratanii suuqii deemnaan wantoota kana waraabaa jira jechuudha. Inna waan waggaa ga'uudha jedhanii. Kanaafuyyuu kun akkasti jirra siniin jedha. Wanti jechuu barbaade maa inni wanti viidiyoo waraabuu na kakkaase Habibaan maal hojjetti? Habibaan maaf maatii nuun taatu? Habibaan subscribe nuuf hin gootu? Habibaan waadaa kaaddii naan jettu namoonni tokko laa dhiifama naa godha'anii dhugaa rabbii dubbachuu fi waadaallee kaaduu hojii kootu baay'ee biiziidha. Yeroo ramadaanaa geenyetu duraanii hojii ramadaanaa qophiisaa wantoota baay'ee ture nuti ji'a 2 inneetu qophaa'u jammarree. Haa ta'u malee sambuusaan dhugaa dubbachuu fi inuma hadda hidhamee hadda siin maramaa kan ergasii marames ni jira waluma keessa. Haa ta'u malee inni kun sidaatiin wantoonni adda addaa immoo sarraati nyaanana qofa waan ta'eef dura bu'aa meeqaa tajammarame jechuudha. Kana keessan biizii ta'ee yoo rabbiin koo jedhee hunda keessaniif iyyuu waadaa koonaan guutaa siniin jechuun barbaada. Egaan obboleewwan koo hundi keessaniyyuu qodaa guurte sana eessa keessee naan jechuun keessan akkanollee fedheetu kuno qodaan guuree gana musta'uudhaan banameenaan itti guutama. Qodaa kana hunda isaa jechuudha kifilii keessaan gadi guuree amma mana gamasiisana isinitti mul'atamti. Mana gamasiisana kaa'amuudhaafi achi keessa jira jechuudha musta'uudhaan. Mannumti isin argitan kuni xiqqoo fakkaatu kuni mana kifilii 4 of keessaa qaba. Kifilii 4 kuniyyuu asadda'amee jechuudha qulqulleeffamee kototuma akka kanaatu keessaa guurame amma gamachaan godhama jechuudha. Egaan obboleewwan koo ijoolleen shamarranii rabbi humna isiniif haa ta'u. Rabbii waa yaaddan isiniif haa guutu isiniin jedha. Malee baay'ee ulfaata yeroo ayyaanaa kana jechuudha. Ijoollee shamarraniitti baay'ee tokko ulfaata jireenyi. Haa ta'u malee immoo damdamanneerraa hanga kanaa siichimmoo uumaan keessaa nu haa galchu. Uumaan nuuf haa wakkalamu isiniin jedha obboleewwan koo. Jajjabaadhaa rabbi giidoo isiniif haa ta'u. Rabbi jajjabina isiniif haa kennuun isiniin jedha.
hundumti keessan iyyuu galatoomaa ulfaadhaa warri natti rifattanii jirtan yoo ta'e rakkoon koo kanaadha malee an isin jibbee isin wajjin hirmaachuu jibbeetii miti dhiifama guddaa isiniin jedha hundi kan keessaniin iyyuu yoo uumaan jedhe yoo rabbi jedhe walitti deebinaa isiniin jedha inshaa Allah wanti hunduyyuu harkuma rabbi jira waan ta'eef galatoomaa ulfaadhaa kabajamaa isiniin jedha kana caala oduu isin irratti hin baay'isu yoo natti rifattan dhiifama isiniin jecha assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh dhiifama naa godhaa namni aartannatti hedduun dogongoraa ani ilma namaatii na gorfadhaa malee hin aarinaa natti afayyaa ikooti oomfiin taraamaanii